mubarak gortanii nan arrabsina. Yoo an waa isin mufachiisee jiraate I don't know waa isin mufattanii waa isin ittiin arrabsitanu deebise ana wajjin dubbadha. Kara koos gortanii isa mubarakiin nan arrabsina. Yeroon kana jedhu maaliif mubarakiin dhimma biraatiif namni arrabsu jiraachuun mala kara koottiin fudhatina. Walii gallamiti yaadni kan kana da'oo godhate yaa. Kana da'oo godhatanii jechuudha. Kara kan koo gortanii namni mubarakiin arrabsitanu. Abshir Master Sharafuddin wallahi injinga min maali beta ani nesu sanyani tokopa ramadani bawun sodat devi alhamdulillah ramadani nagaran bayara tagin jirra ogan waga ujo ko to kuna rasuna malayarati jeto ko di famana ga hotu di famana branjero atarraba ka yusitti miya fakata la narana wina mubarak ko narana wina wa rabbal kaaba narana utene nanara hay doyara kan Mube, anambua tokuma yara tokuna. Tokuma metana jirachu ko kamitambara jirachu ko kanambaru arraban. Oye. Mamme ne falgallo. Asuma ratina berbada mamme ko. Demu fani anis bu fani innan sinjadu. Jadi. Okay, why mamme na dasan arratti yotu bichosi walin dubbanne ana abdi mubenne. Thank you. ayye ko wande bar Kana yada chisi. Galatom. Shinde mu yada to kondo dubbada ga maiki ko tunchu fatinan ifama. Yeroda on dubbade afwan. Mamme sila WhatsApp kenan na. Okay, koi. Chungi. Malle tasharafo. Waini WhatsApp kenan na basu di den na dubbisi shi roba te sarin ga sifanan ga WhatsApp sa dage fada. Ma wali bilbilera wali asunne rabar. Rabkon ko WhatsApp na hayin. Dage fada. Wai sheekha sana sheekni sun nama guddeettanii ijoollee qabu ta'a. Haadha manaa qabu ta'a. Sheekhan moo ijoolleen irra gattila. Tokkummaa nama nu sodaatee nu yeellee dhiise naan dhiise malee wallahi tokkummaa hin dhiisu. Tokkummaa bataaf nagaranya no. Tokkummaan aareera xiiqii qabateera sheeka kana hin dhiisu. Ilaa sharii Allah sheeka yoo jalqabdanii viidiyoon sun hin waraabama irra gaxama. Suuraa isaa immoo hin fiddu iddoos hin fiddan Allahu alim numa fiddu immoo wallahi numa fiddu. Suuraa isaa irratti immoo sareetti qaltu. Yoo isin immoo sareetti qaltanii rabbisaniin namichi kun ijoollee qabata achitti ijoollee nama salaachisa ta'a. Biyya dhufee namni biyyattiin kabajaan ta'a waan ta'eef iyyeellaa abbaa keenya ta'a. Iyyeellaa amma nama guddaa tokko moo yeellaa isu rakkoodha. Nama aybii namaa dhoksee rabba aybii isaa dhokseedhani bakka dhiisaa adara. Sharii Allah dhiisaa irruma darbaa. Dhiisaa adara ana siniin jedhe. Inni bakka itti dhagaameera wana dhiisaa bakka isin gadhadhe adara. Tokkuma amaanaa hin kaasii waanuma sheekichaa adara. Nan sodaadhee shi wallahi. Ijoollee isaa argitee ittiin yaadda'e. Wallahi no abdi nama guddedani sanum mo ko sukara ka bayani dage fada. Kanaafan sodaadhe wallahi. Sukara ka bujeni amma ko fatani ju jira lame. Isa kala. Jira habibi disa wana kasira maratan zala. ayyen imna ila ijolle waa walitim namni bataayrai booda akka waa biraatiin hun fudhanne Ilu da sagale ta ma jira ilu na dubbatu ka jira ken. A'udhu billahi. ayye waa tokko ittiin dubbadha akka waan hin taanetiin hun fudhanneef booda namni tokko akka waa biraatiin hin fudhanneef anallee yookaan nama maasterii dubbate yookaan nama maalii akka nan fudhanneef tokkoffaa nama maasteriin jalqaba maallaqa ittiin walii gale waan mannee dadhabne tokko lammaffaa ragaa sagalee arganne ragaa namni kallattii waliin haasa'e waan qabatamaa jechuudha. Kanaafi maaster akka badii hin qabne dhufee ani akkamaadha mitiiree kunoo nan jira namni na yakkee dhufu lafa kunoo waan barbaade naa gaafatu jedhee eeyyamamaadha. Namni sun eeyyamamaa hin taane karaa keessoo nama sana dubbiseera. Gaafan dubbisu abbaan fete walafittuu ijoolleen duruu wal arrabsitii wal arrabsituu jedhe ijoolleen wal arrabsaa jirti naan jennaan. Wal arrabsituu naan jedhe jechuudha. Rakkoon qabu natti tolee jedheen bakka wacaa kana bakka eenyu kana miidiyaatti mul'achuun bariin jaalladhu yoo fedhe torbee boodan dubbadhaa naan jedhe jechuudha. Kana laalleeti malee yookaan booda akka waa biraatti nu hubannee fi yookaan akka nama maasterii dubbatee wayita akka nu hubanneef dhugaadhaan dubbanna waan ta'eef akkasitti nu hubadhaa. Maaster ammallee akka badii hin qabne hubanneerra. Namni immoo badii qabdee eegasii kan itti duulaa ture kunoo nama kana maamma dawwaluma maammalleettan isa jechuudha. Maamma Zeeniin tokko isaa inni nu dogoggoratti seenu tokko dhaqeen fida jedhee bade achiin hin bade jechuudha. Kana jechuun dhugaan hin jiru jechuudha. Mucaan miidhameeraa jechuudha. Maaliif abbaan falmachuu qaba? Kanaaf akkanatti nu hubadhaa. Waan hin taanetti nu hubatina. Injettu akkasnaan injettu tokke an fidee ragaa ofirraa buusee jira obboleessa kiyya. Eenyutu warningii warningii natti kenne gaayis. Koppiin godhaa warningii natti kenneera. Ayyee ilu dubbadhu haa dubbatanu carraa warningii natti kenne. Ilu miyuutii reedita ilu hojiirra irratti fakkaata taateen hojii hojjeta. Bakka inni hojiirra jira. Yeroo dhuftee jira. Maamee yaada keetti ufigaa yaada maamee fudhannee baana maamee yaada kee jabaadhu.
waa'ee intina tokkummaan illee maxxanseera. Waa'ee maammeen addaa san irratti utuu waliin merannee waa tokko goonee mubeetti simeera mubeenis raabbiitti nan himaleera. Waa'ee maammeen addaa baga kaaftee maammeen addaa baay'ee garaa nama nyaata. Mana hidhaa keessa jira. Birrii itti murtaa'e birrii miliyoona 2,300 birrii dirhamaan itti murtaa'e. Birrii dirhamaa miliyoona 2,300 miti 200 walitti qabuun hin jabaata. Wama 100 ta'us 50 ta'us wama argine geessinee irraa kafallee akka inni bootti mani taphakaan ba'ee hojjetee akka kaffaludha. Birriin itti murtaa'e kuni waggaa dheeraa biyya kana keessa jiraatee akka kaffaludha. Ingoona jedhanii taphakaan. Kanaafuu jennaan wanni barbaadamu ilaa viidiyoon hojjedhe uummata dhageesse kee dhagaa seeraan. Maaliif xiqqoosii waan seerri biyya kana itti galee itti galuun jabaa akka ta'e natti deddeebisanii ijoolleen viidiyoocha kaasee bakka namni dhageessifte tanaan jennaan hin kaasee abdii viidiyoo hojjedhuuf waan asitti meeqan ammoo meseejii mobaayilii isaa irratti dhufee jiru birrii miliyoona 2,300 kan jedhu arabiffaan jira ingiliffatti deeffadhu siifan ergaa laxxafadhuuti viidiyoo hojjedhuufi tokkummaa warri biyya biraa jirtanu sagalee ta'aa fi qorabbi jedhe. Rakkina baay'ee nama abdee wallaahi mucaa gara nama nyaatu yeroo namni rakkate eessas haa ta'u eessas fiigee dhufee akkaawuntii Afrikaa qaba galchee dara sanyii nu agarsiisee deema. Rakkataa argee maammeen bakka walumaa galatti nama nagaa fi nama hojjetata kaleessa wajjiniin turredha. Har'a immoo nu biraa qabamee nu biraa kufeera. Silas gaa nama kufee dagachuu maluma keenya yoo rabbi jedhe gaafa 30 sagantaa mana kootti qabameefii jira. Tokkummaa. Inturu 30 mubeen turuma. Laa inturu ijoolleenis ayyaana irra jirti. Waa Afrikaan qabdu arcoodhuma nu darbadhaa yoo jechuu ta'e malee 30 qaxarannee jirra mana kootti Maastar Sharafuddin nageessatti viidiyoo baay'ee hojjetu. Ifanuun taane Maaltu hin taane? Maammeen addaa na hiriyaa kooti. Nama hedduu baay'inaan naqu makiinaa isaatti walii ganna fuudhee deemu beeytaati mubee nama kan caalu. Wanni nuti walitti qabamaa jirru kuni birrii ni gaafate miliyoona 100dha. Kan nuti walitti qabnu kun birrii taphaqaati moo miti? Anaanaa galeera uummataa. Birrii miliyoona dhaggeeffadhu birrii miliyoona 2,300 kan itti murtaa'e tokko jedhi siifan erga keessaan. Kana bolaalatti erga. Kan nu walitti qabnu maa inni beektaa birrii Dubaay dirhama. Dirhama jechuun gara miliyoona 50. Birrii Itoophiyaatti naannoo miliyoona 100 wayiti. Kanaafuu jennaan akka goonuu jenne taphaqaadhaan haasofnee jennaan waa birrii 60-70 fidaati mootummaadhaa kaffallee birrii Mooriyaal dirhama malee diraama kaffallee miliyoona 3 naannoo birrii Itoophiyaa miliyoona 3 jechuudha. Ilaa akkanatti nutti maala tokkummaa galatoomi akkanatti maa deema. Kaffalamee tun kennamee hojjetatee akka inni gadi ba'ee hojjetatee kaffalu kunoo irraa amma mana jiru finneerra hojjetatee sakaan immoo kaffalu jennee achirraa gadi baafnaa jedhamee akkanatti nama dunuuf ba'e dhuguma immoo jedhamee jennaan birriin kun taphaqaadhaaf moo mootummaadhaaf gala? Mootummaadhaaf malee namanni kennatedha kun akka taphaqaatu hin ta'in namanni kennatedha iyyuu araba warra biyya kanaati. Galee isa kana yoo rabbi jedhe 30tti sagantaa qabameefii jira mana kootti. Maastar Sharafuddiinis atis abdii warri keessattuu biyya biraa jirtanu gaafa 30 meseejii isiniifan erga keessaa meseenjeraanii meseejii isaa dhufe ingiliffatti deeffadhaa laalaati sana maxxansitaniis hojjechuu dandeessu. Sagantaan qabameera gaafa 30 amaanaadha. Nu viidiyoo hojjechuun hin warra keessa dubbisa. Maastar fudhannee irraa maala. Ishi amma gamanumaan isin jala boofan deema obboleewwan kan koo ajandaan kee jedhu jiranatti fakkaata. Gara makiina amma tokkummaan yoo yaada qabaatte ati itti fuftaa. Ani isin jalaan ba'a gamanumaan. Utuu ati hin bahin waan. Jechuun godoo koi hin bahu waan. No. Dogoggoran qabdu. Abbaan nuti nuuf hin dogoggoran waan ta'u. Yaada biraati. Ini makiina caafuchuun yaa yeroo ngora qabaate makiinaa bareedaa way akkasin bittanii harka keessan waan ergaa isin dabarsaa girgirri isaa yoo birrii makiinaa gaafadde jedhama. Akkasi. Inni dirqama jechuudha. Akkasitti. Koi bayni. Adilaal. Utuu rakkoo qabaattee dhufti akkana keenyutti dubban utuu rakkoo sirratti arge. Wallaahi abbaan fedhe yoo arrabse dudduubetti hin deebi'u abbaan fedhe garuu yoo rakkoon argine ilma namaa kanatti yoo duulte achiin ba'a. Kanumatti kufte. Yoo immoo namni rakkoo sirratti arge qawwee sirratti arge yoo fayyaan namaa iyyee jedhee oo qubaa kee deemte illee injifachuun hin oolu jechuudha waan dhugaa qabduuf garuu dhugaan qaban uummanni kun. Kanaaf warri waa arrabsitanuu isaan arrabsinaati mucaa kana arrabsinaati warri immoo keessa qimii bahattanu dantaa keessanii inni dabalata maastar wanna isiitti himu ati mubaarak wanta isiitti himu gastii walirra seenaati garaa qulqulluudhaan jechuudha akka namni waliin arrabsine qaxaruun godhina wal faana kuma eegasitti
Nam beeka waan ta'eef waraana sin jaarsummaa dhaabdan caala jaarsummaa fedhe caala sun. Jaarsummaa fedhe waan caaluufan gastii walirra seentanii yoo waliin taphattan waraanaa nu dhaabaan barbaadu ofii harka maratee ta'a walitti kolfa deebi'ee waraanni booddee jechuudha. Akkasii kan maammeen addaatti immoo yoo deebine maammeen addaatiin atu jalqaba viidiyoo waraabe mujechi miskiinaa amma hattuun Dubaay wal maraachaa maqaan fedha biran dubne